Qorontos kudha lama sagalee hanga kudhanii ergamoota jaashan Maarqos 11:22 isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaan kennameef isa kaaniif immoo kennaa warra dhukkubsatan fayyisuutu hafuura tokkicha sanaan kennameef isa kaaniif dinqii hojjechuutu isa kaaniif raajii dubbachuutu isa kaaniif hafuurota gargar baasee beekuutu isa kaaniif afaan hin beekamne dubbachuutu isa kaaniif afaan hin beekamne sana hiikuutu kennameefi isa kaaniif amantiitu hafuuruma sanaan kennameef. Hafuura amantii jecha jedhu waliin baran. Sababa baay'eetti kiristaanota baay'eetti amantii kooti irratti akka isaan amantii qabaatan itti miinaan jedhe namni dhaga'uuf murteeffate jira. Namni dhaga'uuf murteeffate yoo jiraate amantiin dhaga'uu irraa dhufa injijjiiramtaa jechuudha. Akka jira macaafa qulqulluu tokkoffaa Qorontos 12:9 kaastee dubbistan ani garuu lakkoofsa 9 duwwaa kan jiru isa kaaniifedha kennoota kenneetu kennaa gurguddaa hedduu kennee dhufee maal jedhe isa kaaniif maaltu kennameedha hafuura amantiitu kennameef. Mee namoonni arra ganama hafuurri amantii na argachuu qaba jettan haleluuyaa. Dhumarra gaa'unda keessaniif nan kadhadha hafuura amantiitu isinitti gala. Arra garuu waa tokkoon dubbadha hafuurri amantii kiristaanotaaf akka dabalamuun kadhadha. Ameen ameen. Hafuurri maali? Hafuurri amantii sii kennameera taanaan nama biraan rakkistan ofuma keessanii of dandeessu. Namni of danda'u barbaadu jira. Hafuurri addunyaa kanarraa nama gargaaru tokko hafuura Waaqayyoo isa dhugaa isa amantiin namaa kenname duwwaadha. Hafuurri kun eenyurra taa'u yoo jennee kiristaanota irraa humnaan dhufuu qaba jechuudha. Nuti biyya lafaa waan ittiin caallu hin qabnu. Kan nuti ittiin caallu tokko amantiidhaan. Haleluuyaa. Lammaffaa dhalachuudhaan. Kanaan nuyi biyya lafaarraa amantii keenyaan hin caalla. Ameen. Sitti warri amantiin koo kana booda hin dabala warri jettan. Kana booda jedhaani amantiin sitti irrachuu hin qabu. Yoo dadhabde iyyuu jedhiin amantii keetti jabaachuu qabdaadhaan. Waan dubbattu irratti waan kadhattu irratti amanii jedhaani yeroo amantu jedhaani sii ta'a jedhaan dubbata. Namni naa ta'a jedhu jira. Haleluuyaa. Macaafi qulqulluun jedha hafuura amantiitu isaaniif kenname. Hafuurri amantii gaafa nuu kennamu wantoota lama nan dubbadha jechuudha. Miidhaa amantii dhabiinsaan nutti dhufuuf hojii amantiif yookiin faayidaa amantiif yookiin miidhaa amantii dhabuun namatti dhufu. Hojii yookiin faayidaa amantiin kennu maalidha inni tokkoffaan? Luqaas 7:7 fayyina atattamaa nama irratti fida amantii qabaachuu. Fayyina atattamaa jechuudha. Fayyinni kun gosa hedduutu jira. Namoonni baay'een dhukkubsatanii dhukkuba gurguddaa keessa yeroo jiraatanii amantii dhabinaan irraa kan ka'e kaan isaanii du'u. Warra amantii qaban immoo atattamaan fayyu. Namni amantii qabu amantii isaatii wanta inni biyyaaf hojjetu sinitti hima. Gara olitti yoo ilaaltan Maarqos 11:22-24tti amantii qabdu yoo taatan gaara kanaan buqqa'i galaana keessa bu'u yoo jettan galaana keessa hin dhaabataa. Gaara rakkinaa ta'u gaara dhukkubaa ta'u gaara kabiina ta'u namni amantii isaatiin ifate maaliin godhaa jechuudha? In sochoosaa jechuudha. Arra akkastu ta'a nama maneef gaara rakkinaa kan buqqisu amantiitu kennama. Yesuus immoo deebise Waaqayyotti amantii qabaadha. Dhuguman isiniin jedha namni garaa isaatti tuun amane gaara kanaan ol kaafami galaanatti darbatami jedhe waan jedhuuf akka ta'u yoo amane inta garaa isaatti maalituun godhin ituun mamiin jedhame mamuu beektu keessoo keenya kana keessa jechoota kanatti dhokattee jirti. Mamii yookiin shakkii. Mamii jechuun hin argamtu amantiis hin argamu. Mamii jechuun gufuu amantiiti. Isumatti amma murteessitee kana dubbatettu dhufteetu simamsiifti. Kiristaanota biratti immoo akka Yesuus Kiristoos nu barsiisetti namni hundumtu akka amanu malee akka mamu miti. Amma nama baay'eedhaaf kadhannee asitti kana taata gaafa jedhan huni afaanumaan ameen ameen jedha malee keessi isaa dhuguma taa'eedhaan. Kanaan namichi kun injijjiirame moo hin miidhame? Mee Elsaan maal jedhe? Boodiyyoowwana karra Samaariyaa duratti maaltu taa'e? Wanti gaariin hin ta'a daakuun ba'ees in argama. Nama duutus in nyaattu. Warri beeloftan hundumtu maal taatu? In nyaattu jedhe Elsaan. Innaan namichi ijaan dhibbaa tokko ol ka'ee harka baase. Mamiinsi keessa harka baasu yoo jiraate harka isaarraa mureera maqaa Yesuus. Ajaan dhibbaa tokko ol ka'ee harka kaase akka jedhe Elsaan dura dhaabbate. Yaa nama Waaqayyoo jedhe innaan namma maan jedhe nan shakkee akkam ennaan itti sibantii waaqaa guyyoo baname yookuun taare yaadu anje mamii tol ka'ee uummata harka baase. Mana nama baay'ee keessa laphee nama baay'ee keessa mamiitu amantii dursee jira. In kadhataa himama waldaa dhaqaa himama in shakka in deemaa himama mamiitu keessa guutee jira. Waaqayyo irra kan inni kaan irratti na dubbachiisee fi yoo nama argate mamii kana keessaa ta'uudhaaf
macaafa moototaa lammaffaa boqonnaa 7 mitiire lakkoofsa 1-2 ilaaltanii raajii kana gaafa dubbatu Elsaa'i Waaqayyo irraa dhagaye. Waaqayyo irraa waan dhagayeedhaaf sirriitti sagalee isaa ol fuudhee fiingee afuufee raajii dubbate. Namichi achi keessaa ture immoo hin shakke ajajaan dhibbaa geggeessaati. Har'a sa'aatii kanaa kaasee mana keessan keessaa hafuura hamaa rukuteera Yesuus. Harka kee ol baasi ameen. Dabali ameen. Intaa'u kun jennaan akka jedhe Elsaan wanti ati jette kun hinta inni ani dubbadhe kun hinta ati garuu hin argita malee maal hin taate hin nyaattu namoonni baay'een mamiirraa kan ka'e shakkiirraa kan ka'e waan Waaqayyotti dhiyeesse nyaachuu hin danda'an. Waaqayyo sin diba jedhe eessaa dhufa diban Waaqayyo sin geeddarani akkamitti geeddaram Waaqayyo bor iddoo akkasiin si geesse hinta anoo wanta akkasiin qabu shakkiin mana isaa kan guute yoo jiraate baay'een isaa miidhama keessa jira. Har'a garuu Waaqayyo gooftaan macaa akka isinitti dubbata. In shakkina immamina na amanaa isiniin jechaa jira. Nama qabsaa'ee murteeffate barri 2016 hafuurri amantii sitti galee si ceesa. Amanuun wantoota baay'eedhaaf nama gargaara. Iyesuus maqaa isaatti amanuun, Iyesuusii wajjin socho'uun, Iyesuusiin amananii ofirratti waamuun, Iyesuusiin amananii kadhachuun, wantoota nama irratti hojjetu inni guddaan tokkoffaan atattamaa yookiin fayyina atattamaa kan nama irratti fida. Fayyinni kun gosa hedduu irratti ta'uu danda'a, dhukkuba ta'uu danda'a, diinagdee ta'uu danda'a, hillina yookiin ilaalcha ta'uu danda'a. Har'a garuu nan dubbadha, ilaalcha kufirratti nan dubbadha, amantiin lafaa si kaasu siif haa dhufu. Ilaalcha amantii irratti nan dubbadha, ilaalcha kee kan kuffise, sammuu kee kan kuffise, diinagdee kee kan kuffise, sa'aatii kanaa kaasee fayyuu kan dadhabe manni keessan, fayyuu kan dadhabe jireenya keessan, fayyuu kan dadhabe namummaan keessan har'a hin geeddarama hafuurri amantii isinitti ta'a. Fayyina atattamaa namoonni barbaadan waan biraa girriin kaasina amana. Macaafi qulqulluu waan inni jedhu maal godha? Amana. Sagalee Waaqayyoo waan dubbatu maal godha? Amana. Mee nama bira jiruun amanii jedhaani. Sagalee Waaqayyoo amanii jedhaani. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amantii guutuudhaan wanta asirratti dubbatamu yoo fudhattan sinii biqila mana keessan irratti. Fayyinni hin biqila, jireenyi hin biqila. Amana. Namni amanu nama kamiinuu hin caala. Akka jedhe Isaayyaas irraa inni diinota isaa dukkana keessa calaqqee isaa gadhiiseedha. Arfii bakakkaa isaatiin diinota isaa hin bittimbeessaa. Namni akka diinni kee bittimmaa'u barbaadu jirta? Mee waan hin jedhu kan amane mee hafuurri qulqulluun nama amane duukaa har'a ulee moo'ichaa baate duukaa deema. Gara mana keetiitti hin gala. Namni amanu jira? Sittan dubbadha. Diina safara keessa riphee si eeggatu. Summii baatee du'a baate, kina baatee salphina baate si eeggatu. Harka keetti kenneera. Diina safara keessa si ajjeesuudhaaf si eeggatu. Dhokatee si eeggatu. Harka keetti kenneera maqaa Yesuus. Harka keetti kenneera maqaa Yesuus. Harka keetti kenneera maqaa Yesuus. Waaqayyo gubaa'ee kana keessa nama sadiif qorichi qophaa'ee jira ittiin kennu naan jedheera. Namni amanu fayyina atattamaa argata. Tumbulin fayyina isaa boriitti hin darbu. Fayyina atattamaa argata namni amanu. Inni Luqaas boqonnaa 8 irra jiru suni achuma dhaabadhu dubbii tokko ittiin haa dubbadhu. Naawwan koo maalin ta'a? In fayya. Amma as kan jirtan kuni ofii keessan duwwaadhaan miti. Hin amantaa? Hin amantaa? Asii gali naannoo mana keetii dhaabbadhu wanti dhokatee jiru siif haa mul'atuuti. Keessan ol fuudha diinagdee keessan akka fayyuun kadhadha. Asii fuutanii galtu fayyina. Bageetaa Yesuus sim asittan dubbadha mana kee keessa kan jiru siif haa fayyu. Namni dhukkubsataa jiru haa fayyu. Borsaan urate deebi'ee siif haa fayyu. Ikoonomiin gadi bu'ee deebi'ee siif haa fayyu. Baadiyyaa magaalaa ayyaana kana hedatee nama ajjeesuudhaaf ba'aa kan jiru sababa kee hidheera bakka jirutti. Nan oolcha maqaa Yesuus. Amantiin garaa Waaqayyoo namatti gammachiisa. Ibroota boqonnaa 1. Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Bakka amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Namoonni Waaqayyoon gammachiisuu barbaadan mee natti agarsiisa. Haleluuyaa. Sa'aatii kanaa kaasee humni amantii isiniif haa dabalamu. Amantiidhaan Waaqayyoon gammachiisa. Safara keessatti amantiidhaan Waaqayyoon gammachiisa. Amantiidhaan hojii hojjedha. Raasa harka keessan maqaa Yesuusiin karaa irra deemtan irratti humna dhiiga Yesuusiin milikitaan geggeeffama. Ameen haleluuyaa. Amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Kanaaf amantii keenyatti Waaqayyo gammaduu qaba. Warra amananitti Waaqayyo gammada. Garaan Waaqayyoodha macaafa qulqulluun warra amantii qabanitti gammadaadha. Yesuus gooftaadha. Sadaffaa
albuuda waaqayyo nama keessatti arguu barbaadu inni guddaan amantiidha. Luqaas 18:8 Israa'el keessatti nama amantii akkasii maal godheen beeku Yesuus argeen beeku gaafa jedhe Yesuus maal barbaadaa jechuudha nama keessatti albuuda guddaa Yesuus barbaadu amantiidha jechuudha. Arra albuuditi itti fayyadamtu yoo jiraate amantiidha. Arraa kaasee afurri amantii isinitti galuu qaba. Amana akka amantiin keessan lafaa ka'u arraa kaasee afurri dhugaan itti galuu qaba dhaati amana ofirratti murteessa. Waaqayyo kan inni isin keessatti barbaadu albuudinni sirriin amantii isin keessatti arguu barbaada. Lafa teessanitti lafa kaatanitti amantii dhugaa isin keessatti arguu barbaada. Maqaa isaatiin ituu isin mootanii waaqayyo maal gochuu barbaada? Arguu barbaada. Ituu mana ciiftee jawween na ajjeesee bofanna nyaatee hin jedhina. Kana booda sirratti hojiin qabu jawween. Bara 2016 warra dibamanii kaanii wajjin lolan kaasanaan jedhe waaqayyo. Maaliif lola kaasta waaqayyo naani? Biyyi kun eenyummaa koo dagateera naan jedhe. Eenyuun akka ta'e irraanfateera naan jedhe. Kana booda dadhabdoota ijoollee koo kan hojjedha naan jedhe. Hagas witaa baaroshiidha. Namni tokko Yesuus na duukaa hojjeta jedhee iyyate. Bara jawween mataa ol qabate, bara boofti mataa ol qabate, ijoollee waaqayyo mataa gadi hin qabattu. Akka galeessaa bixelanii mataa ol qabatatti moodachaa torba ol kaatu. Haleluuyaa! Phexros yaa gooftaa bishaan irra deemaatii na abboomi jennaani kottu gaadheen kottu jennaani bishaan irra deemaa dhaqeetu himmame gidduu keenna bishaan gadi sammaxe. Yaa gooftaa na oolchi maaloo du'eera na fudhate na sammaxe gadi jedhe. Yesuusitti kolfe dhaabate. Yaa namicha amantii irruu nana jedhe. Yesuus cee erga jedhe maaliif mamii geesse? Wanti isinitti raajamu kan inni sii ta'uu dide baay'eensaa amantii keessantu hirruudha malee Yesuus biraan kana dhagee kun sii taasiin jedhe taanaani namicha dhiisi Yesuus see jette duwwaadhaan fudhadhu. Maqaa Yesuusin wanti sitti dubbatamu gaarii haa ta'u malee maqaan Yesuus keessa jira taanaan siif raawwatamu. Amantiin abdii namaa kenna. Roomaa 4:20 dubbifadha. Nanni isaa miidhaa amantii dhabuun namatti fidu tiksiisa duwwaa isinii kenna. Tokkoffaa aangoo waaqayyo akka nu gidduutti hin hojjenne dadhabsiisa. Amantii dhabiinsi miidhaan namatti fidu. Maatiyos 13:57-58 miidhaa amantii dhabuun namatti fidu aangoon waaqayyo nu keessatti akka humnaa hin hojjenne nurkatti dadhabsiisa. Isaan kanaaf isa maman. Yesuus garuu raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti mana ofii isaatti ulfina hin argatu. Isaaniin jedhe sababii mata jabina isaaniitii fi hojii aangoo baay'isee achitti hin hojjenne. Immamina mataan jabaatina aangoo waaqayyo sin gidduutti mul'atu. Miidhaa amantii dhabuun namatti fidu aangoo waaqayyo nama keessatti dhabamsiisa amantii irruun. Akka nyaatamnuuf nama saaxila sodaa namatti naqa amantii irruun akka nyaatamnu nama godha. Booda dubbifadhaa Maarqos 4:35-41.